Ashama akkam jirtan fayyaa keessanii hundumti keessaniyyuu nagaa galata rabbii naa galatuumu sinis bakka jirtanitti nageenya rabbii siniif haa baay'atu obboloota koo har'aan tana waanan fidee dhufe xiqqooshi wanta adda ta'edhaanis maal dhawu jettan hiriyaa warroota qabdan of eegaa siniin jechuu barbaadinen hiriyaa goddanyaa hiriyaa dhiiraas haa ta'u hiriyaa shamarranis haa ta'u dhugaan siniin jedha baay'ee ulfaata. Akka kootitti jechuudha akka kiyyatti baay'ee ulfaata siniif hin beeku malee anaaf garuu natti ulfaatee jira maal siniin jechuu barbaadeen inni namni anis gubbaa irratti ani baaree baay'ee namiitee jirti yookiin siniif hin tolte ta'a anaaf garuu namiitee jirti isheenis maskii fiqir jedhamti maskii fiqir jedhamti yookiin immoo haadha jaalalaa jechuun darbitanii akka haadha jaalalaa tan sanaa miti namni sun beektani akkasii miti anam baay'ee namiitee jirti ana keessi koo baay'ee namiidhamee jira sinitti mudhaaf baay'ee guyyaa har'a burjoon jedhuun har'aan kana hiccitii ishii baase an ulfaata dhugaa kana isinitti nimuuti rabbiin bicha as gubbaratti rabbi waamuu shaggaa miti maalifi kun waan naqajeelus waan naqajeeluu danda'udha kanaafiyyuu kanas siniin jedha daawwattoota koo baay'ee ulfaata nama ugaatti siqxan nama hiriyaa koo jettanii siqxan of eegaa siniin jechuu barbaadanii hiriyaan hundumtuu hiriyaa miti jechuu barbaadanii hiriyaa hundumtuu hiriyaa miti tokkoon isaanii immoo obbolummaa ta'anii wajjin dhalachuun kun jechama malee namni hundumtuyyuu akka wajjin dhalatan sanaa miti garuu inni alagaan sunis immoo kabboleewwan keessi caaluun jira kan haadhoo kee yookiin immoo obboleetti keessana si caaluun jira akkas jedheetti si qeetananani baay'ee miidhamee jira keessi koo baay'ee miidhamee jiran siniin jedha kana siniif qooduu dhufe maaliif akkana miidhame sun sanatti sinis immoo kan warroonni akka kiyyaa kun akka miidhamne siniin jechuu barbaadan oggaa haadha jaalalaa jettan sun ani garuu baay'een sinitti kolfaa jira gizee sanaa jechuudha maaliif inni akka nama san kanaaf akkasis siniin jedha mee baay'ee ulfaataati maal akka siniin jedhu barbaadan maal akka siniin jedhu barbaadan sirumayyuus akkani malak na eegaa jirtu miti si waa akkan jedhu akka waa jedhu na eegaa jirtan natti fakkaate mee waan hundaafiyyuu akkanan waa jedhu na eegurra isheerraa waan isheen dubbatte waan isheen amaa kiyya akkasitti kaasitee dubbatte kana ishirra dhaga'uun wayyu ishirra dhaga'uun wayya maaliifi hanoon dubbadhe waan kun dhugaa ta'uu danda'a kun dhugaa ta'uu dhiisuu danda'a waan ta'eef isheerra yaada kana laaluu nu wayyaa sin jechuu barbaada. Nageenyi fi jaalalli waaqayyoo bakka haala jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboleeyyan koo amantaa biroo taatan yoyyaa ashamaa harka fuunee jirtu nagaa keessanii bakkuma jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha. Egaa nama nan beekneef ani maskii fiqiriidha. Maskii fiqirii warri hin beekne immoo mana koo dhuftanii natti na baruutii dandeessu egaa ani har'a kanan itti argamu obboleettii too kabajamtuu fi jaalatamtuu kan taate waganeetuu bidha egaa mana waganeetuu bittis maalitti dhufte yoo jettanii egaa obboleettiin tiyyaa dadhabbii ji'oota dheeraadhaaf firii dadhabbii ishiitii wanta argatteef keessi koo wanta na gammadeef anillee gammachuu keessa kootii ishiidhaaf ibsuutiin dhufe egaa waguu jaalatamtuu fi kabajamtuu koo baga gammaddee baga firii dadhabbii keetii waaqayyoon si argamsiise siin jedha akkasuma hordoftoonni waganeetuu warri taatan hundi keessanuu waggu sa'aatii guuttanii fi maatii guuttanii fi waganeen kobaashee osoo hin taane siin obboleewwan qaqqaalii qabdi waan na taateef cinaa ishii dhaabbattanii wanta ishii gargaartaniif egaa gargaarsa keessaniin as geessee har'a monotaayizii taatee jirti egaa monotaayizii taatee xumurtee waan hunda otoo hin ta'ini isteeppii tokkoffaadha kan ceete malee ganaa kara fuulduraatii wantoonni ishii barbaachisan waa baay'eetu jiru
egaa dhalli namaa monii ta'eedhaa fi hojiin isaa dhumate osoo hin taane kan kara fuulduraatu caala jechuudha. Egaa obboleeyyan koo warreen mana waganee tuubii hin beekne dhaqaatii like subscribe share gochuudhaan ishee jajjabeessaan isiniin jedha. Akkasumas obboleeyyan koo wal jajjabeessuun aadaa nuuf haa ta'u mana walii hin naqnu. Kanaaf obboleettiin tiyya baay'ee kanan jaalladhuuf baay'ee kanan ishee gammadu baay'ee takka kanan ishee jaalladhu waguutoo baga gammaddee baga firii dadhabbii keetii argiten isiniin jedha. Egaa yeroo baay'ee yuutuubiin kun aarsaa guddaa nama kaffalchiisa. Ji'oota baay'ee nama obsa qabuudha namni yuutuubii hojjetu jechuudha. Yeroo ati saatii nan guuta jettu inni sirraa kaas, yoo ati subscribe guuta jettu inni sirraa kaas, chaalenjoota hedduu keessa darbaniiti kan as ga'an. Kara fuulduraatti illee chaalenjii hedduutu nama eeggata waan ta'eef hundayyuu edda nan hojjedha jedhanii. Erga hojjedha nan hojjedhee bakka kanaan hin ga'a jettee obsa si barbaachisa waan ta'eef hunda keenya warra yuutuubaroota taane hundi keenya obsa nuuf haa kennu isiniin jedha. Egaa obboloota koo mana walii deemuu like share walii gochuu hin dagatinaa. Dhugaa wal jajjabeessuun aadaa keenya mana waliitii hin dhaqnu. Kanaaf obboleettii too waganee baga gammaddee irra deebiidhaan siin jedha. Egaa bakka kana geessee ammallee wantoota baay'ee sirraa eegganna. Dhaloonni boruu chaayinaalii keetirraa maal baratu maal hubatu ati immoo chaayinaalii kee kanarratti maal gallakkista jennee hedduu si eegganna. Kanaaf atillee obboleettii too ummanni na bira hin dhufu jettee duubatti deebi'uu osoo hin taane obboleewwan gaggaarii qabda waan ta'eef kana sissiganis isaanii waan ta'eef kara fuulduraallee mana kee dhufanii si jajjabeessuutii danda'u. Egaa chaalenjii hedduu keessa kan nama dabarsiisee as nama qaqqabsiisu obboloota koo warreen waganee cinaa dhaabbattan guddaa galatoomaa hedduun isin jaalladha. Ijoollee laayikii ittiin kaffaltan, sheerii ittiin kaffaltan, sabiskiraabii ittiin kaffaltan kan teessaa waayifaayi natsaadha waan ta'eef kanaaf mana walii deemati laayik sheerii waliif godha. Akkasuma jabduu fi gaarii too cimii hojjedhu waaqayyoon si haa gargaaru. Ati nama cimtuudha duubatti hin deebi'ini. Namoonni keenyarree yoo nama cimsuuti dadhaban silaa viidiyoon kun ilaallamu jedhanii ijoolleen duubatti hojiirraa isaaniitti duubatti deebi'an ni jiru. Guyyaa waaqayyoon guddise ni guddata waan ta'eef kan fedhii qabuu fi inaaffaa keessa keenya keessaa balleessinee osoo wal ciccimsinee baay'ee natti tolan isiniin jedha. Egaa uummanni keenya mana walaa hin deemu. Anaan dabalateetiin isiniin jedha ani qophaa of baasee osoo hin taane hundi keenya mana walii dhaqnee walaa jajjabeessinu. Egaa irra deebi'uudhaan baga gammaddee baga firii dadhabbii keetii argitee kara fuulduraallee wantoota hedduutu si egaa isaanirree obsaan dabarsinsiin jedha waguutoo. Egaa kanumaan isiniin jedha gammachuu koo mana waganeetti ibsachuutiin dhufe kanaaf hedduu si gammadeera. Dhugaa gaafa firii dadhabbii ofiitti argan gaafa saa 24 kiloomii keessa bultee firii dadhabbii keetii gaafa ijaan argitu onneentee baay'ee gammaddi atillee baay'ee itti gammadda jechuudha. Kanaaf obboleeyyan koo warreen asiin geessan ammallee like share subscribe gochuudhaan maatii ta'aa fi warreen maatii ishee hin taane kottaa maamila isheetti dabalamaa. Bakki dogoggorri jirutti immoo bakka kanatti dogoggorri jira sirreeffachuu qabdu jettanii bifa koomentiitiin itti muutii qabduun isiniin jira obboloota koo. Kan si wajjiniin ture maskii fiqiriidha. Kanaafuu yoo jaallattan like share subscribe gochuudhaan uummata biraan dhugaa isiniin jenna. Kanaafuu galatoomaan isiniin jedha. Aasaa koo asumarratti gammachuun obboleettii kootiif qabu asumarratti xumureetiin jira. Kanaafuu guddaa galatoomaa hedduun isin jaalladhaan isiniin jedha. Yoo gaaffii qabaattan bifa koomentiitiin nu barreessaa. Anillee dhufee gaaffii keessan isiniif deebisuutiin danda'a waan ta'eef turtii gaarii.